nafnu yaajigako sirra seenyu na beeka gobako kan darbe sambadi sisittin kaasu nattin kaasin wanna yeroo nu goote sayyaade sammangaabbin waan bonni gogsee gannatu jiisa oliin bula malee yooma sidiisa barris dabareedha nama geechi yoo rabbi jedheen addaan baanee nafnu yaajigako sirra seenyu na beeka gobako kan darbe sambadi sisittin kaasu nattin kaasin wanna yeroo nu goote sayyaade sammangaabbin waan bonni gogsee gannatu jiisa oliin bula malee yooma sidiisa barris dabareedha nama geechi yoo rabbi jedheen barrin darbana eegi gadaatu kan milkiiti bilbannu fura yoomuu irroon barana guutti waliif galla kulleetoo wallabni nama miti annan dhufana eegi irreecha baranaatti waaqeffanna galleetoo malkaa horar sadiitti waan jirtu dhumatiika anaaf suma wal beeka jirtooma magaalaan koodeetiyyaa yaa jaalala ijoollummaa kan biyyaa waan ammas arguun koo waan hin oolle nan dhabe dachiirra kan si chaale waan na dhukkubuus waan na wallaale gajjadee gafeera lafa laale bakkalchi dhugaama mul'achaara barri dukkanaa suni dabreera beekamta bakkee natti dhiyaata argee firri koosuma jibboosa lafti yaa fagaatu rakkina gammaatu anaaf si argachuu ragamtuun caalu rabboo jedhee kullee togalliin oolu qopheechi bakkeen bulu egaa togalliin oolu kalloo togalliin oolu asiif yachi laalu babeera kan si caalu barbaade nafnu yaajigako simaalis namuun beeku gubako aanan bawwadha yaadanichitiidhaan sitti odeesse nambisuu rakkoon kun natiruu kee biyyaa baase waan bonni gogsee gannatu jiisa oliin bula malee yooma sidiisa barris dabareedha nama geechi yoo rabbi jedheen gargar baade nafnu yaajigako simaalis namuun beeku gubako aanan bawwadha yaadanichitiidhaan sitti odeesse nambisuu rakkoon kun natiruu kee biyyaa baase waan bonni gogsee gannatu jiisa oliin bula malee yooma sidiisa barris dabareedha nama geechi yoo rabbi jedheen karreetti kunoo yoo yandaakoo afoola fabariitti barmeeka wal sakaalee walaala kalagaatti nattirkadhu kallootoo nu gaaddisa waliiti bashakka nagalleetoo qeetti guddanneetti waan haftes nu batiika anaaf suma wal beeka jirtooma magaalaan koodeetiyyaa yaa jaalala ijoollummaa kan biyyaa ambarsa nan beeku nan araada wannan gatee mootii nan barbaada iitus sobariitus gabbinaada irriba dhoowwee yaadannaa waadda bakkalchi dhugaama mul'achaara barri dukkanaa suni dabeera beekamta bakkee natti dhiyaata argee firri koosuma
buleen bulu. Ashama akkam jirtan daawwattoota BBS irraa keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya gaa boruu barraaqati. Obbo Boruu Barraaqaa waliin haala yeroo Itoophiyaa irratti qabxiilee yookaan mata duree garaagaraa irratti kan mari'annu ta'a. Hanga xumura gaafiif deebii keenyatti akka nu faana turtan kabajaan isin affeerra. Obbo Boruu Barraaqaa yaamicha keenya kabajjee gaafiif deebii kanan waliin gochuu keetiif irra deebinee ammallee maqaa daawwattoota BBS'n ulfaadhuun siin jaa yeroo hedduu keessummaa keenya waan taateef. Galatoon Badri naaf feeruu keessaniif. Tole Boruu akkuma beekamu biyyi Itoophiyaa erga jijjiiramaa gara dimokiraasii jedhamutti seentee gara waggaa tokko caalee jira. Mee Boruu jijjiiramni kun qixa sirrii ta'een akka yaadametti deemaa jira. Maaltu mul'ata jijjiirama kana gufuuleen qunnaman jira? Akkamitti xiinxala Boruun jijjiirama biyya Itoophiyaa? Gaariidha. Akkuma hundi keenya iyyuu quba qabnu gaa amma kun waggaa tokko caaleera. Jijjiiramni yookiin haaromsi kun eegalee actually wanti kun yookiin warraaqsa hin taane yookiin haaromsa sirnaan taane gidduutti danqamee waan jiru fakkaata. Haalli gufuuleen baay'ataa jiran kun gara warraaqsaatti dhiibaa jira. Maaliif warri dhiigaaf lafeetti kafalee haaromsa kana fide humna mataa biyyaa irratti goobee bara 27 jiraate buqqise ammallee qurrama gurguddaatu biraa mul'ataa jira. Sababa haaromsi kun gaaffii bu'uuraatiif qabsoon kun godhamaa ture sanaaf deebii gahaa ammallee deebiidhuma hin kennine waan ta'eef yoom deebiin kun argamaa kan jedhu irratti ammallee uncertainty jira. Wanti ifatti mul'ate tokko hin jiru. Kanarratti dorgommiin filmaataa as deemaa jira. Maalli dhufaa jiru kun yookiin balaa yookiin faayidaa fidate dhufa. Akkuma mul'ataa jiru kanatti garuu gara faayidaa ta'utti waan deemaa jiru fakkaatu. Filmaanni kun iyyuu gufuu dabalataa fiduu deemaa yookiin rakkoo amma dhalatee jiru kana akka garmalee dhoohee gara to'atamuu hin dandeenyetti feenu gochuu mala kan jedhu gaaffii dhalchaa jira jechuudha. Kana hunda wanni fidee maalii jettee wanna gaafatte akka jalqaba piroomiinsa seename yookiin jalqabuma akkuma haaromsi kun eegalamee olaantummaan wayyaaneedhaa ka'ee buqqa'eera bakkaa ka'eera jedhame sanaan waadaan seename gara hojiitti hiikamuu irratti rakkoo gurguddaa danqaa gurguddaa seenee jira. Maaliif waadaan seename sun mataan isaa rakkoo qaba ture. Warra jijjiirama kana fiduu keessatti qooda murteessaa hin qabneef waadaa barbaachisaa hin taanetu seenameef. Kanatu amma rakkoo dhalchaa jira jechuudha. Warri jijjiirama kana fiduu keessatti qooda leencaa qabu uummata Oromooti, qeerroo Oromooti jechuudha. Amma qeerroon Oromoo uummanni Oromoodha undermined godhamaa jira haala deemaa jiru keessatti. Kuni dallansuu guddaa dhalchaa deemaa jira guyyaarraa guyyaatti. Warri Oromoo keessaa bahee hooggansarra jiru Oromoodhaa fi humna Oromoo jibbu harka bitaa mirgaa irratti baatanii urursuutti jirani. Warra ururfamuu hin qabne urursuutti jirani. Urursa isaaniitu jara kana akka malee akka of hubatanii gaaffii jaraaf hin malle irra darbanii fagaatanii sirna kaleessa haala deebisuun milkaa'uufiin gaaffii barbaadamu kaasanutti jira dhiibe jechuudha. Hanga sanatti onnee jiraa kennee waan jalqaba bade sana sirreessuuf mootummichis ofii isaatiifuu rakkoo keessa seene. Waan jalqaba waadaa seene sana waan jalqaba jaraaf ifaa magariisa agarsiise sana of duuba deebi'ee waan sana akkasiin akkana jechuu keenya ture. Jedhee sirreessuu irratti akshinii fudhatu argaa hin jirru jechuudha. Kanarraa kan ka'e gamaa gamanaan namni waldaa keessa seenaa jira. Hafuurri hayyoota siyaasaa Oromoo fi hayyoota siyaasaa warra Amaaraa gidduu jiru guyyaarraa guyyaatti yoo hammaataa deemu malee yoo inni furamaa deemu argaa hin jirru. Inumaayyuu iskooppii isaa bal'ifatee amma gama dhimma amantiif dhimma adda addaa jaarmayaalee adda addaa keessa seenaa jira jechuudha. Wal dhabdeen siyaasaa kun. Kuni biyyattii kana garamitti oofuu deema kan jedhu baay'ee waan nama yaaddessuu fi yeroodhaan furmaata kan argachuu qabu jechuudha. Furmaata sana hoo argataa jira akka furmaata sana argatutti deemamaa jira jettee na gaafatte deemamaa jiru. Tootaali. Gara sanatti deemamaa jiru ammallee siyaasaa wal sossobbii akkuma amma duree Roomee irra deddeebinee dubbachaa turre siyaasaa sossobbiitu
tarsiimoo godhatamee deemaa jira. Tarsiimoon siyaasaa sossobbii immoo hallayyaatti nu geessa, qilleetti nu geessa. Wal shakkiin kun deemee booda dhoohee to'annoon ala akka ba'u nu godha malee furmaata bu'uuraa kan biyyattii kana keessatti waggaa 150 Oromoon gaafataa dhufe fiduu fi hundee hin qabu. Amma tuffiin gaaffii Oromootiif jiru karaa hundaan akka inni jabaachaa deemu haala uume jechuudha haalli haaromsa kanaaf. Kanaafuu haaromsa kana deebisanii akka inni sirna daandii qajeelaa qabatuu fi gaaffii qabsaa'onni dhiiga itti gumaachan lubbuun kumni meeqatti wareegame sana deebii amansiisaa hamma fidutti biraa deebi'uun barbaachisu warra aangoorra jiru irratti dhiibbaa jajjabaa gochuu feesisaa jechuudha. Haala sana keessa jira haalli keessa jiru gammachiisaa miti akka inni karaa qabatu gochuudhaa fi karaa hundaanuu dhiibbaan irratti jabaachuu qaba. Dhiibbaa poozitiiv ta'e, dhiibbaa jaaraa ta'e, dhiibbaa wal cabsuudhaan, wal hamilee buusuudhaan, walitti deebinee wal nyaachuudhaan ammuma kanaayyuu immoo humni alagaa kan nu sodaatu ammoo xiqqoon mallee nu sodaataa jiru kana caalaatti akka nu tuffate sadarkaa kana caalutti hammeenyi hin dhufne tarsiimoo jabaa ta'e tokko tolfannee keessa keenyatti gara aangoorra jirtu kana akka dhiibbaan irratti godhamee daandiitti deebi'an gochuu barbaachisa. Mee boru yeroo ammaa biyyattii muddamsuu keessa kan galchatillee reefu irra bantu itti jirta waa'ee amantii kana Ortodoksiin warri amantaa Ortodoksii Oromoodhaa kophatti bataskaana mataa isaanii sadarkaa biyyaalessatti akka beekamuuf hundeeffachuuf gaaffiileen dhiheessan qaamota tokkoof yaaddoo ta'ee jira. Komiilee fi qeeqa adda addallee dhiheessaa jiru. Abbootiin amantaa akkuma daawwachaa turre tibba kana muummee ministeeraa waliin mari'atanii jiru. Kun maaliif yaaddoo ta'e jettati? Manni Ortodoksii Oromoo kophatti qaamuma waan reefu dubbadheeti kuni fakkeenyaaf wanti mana amantii Ortodoksii keessatti dhalate kuni mataan isaa inni agarsiisu gaaffiin uummanni Oromoo gaafatu kabajaa dhorkatamuusaa agarsiisa jechuudha. Beeki jijjiirama kana kan fide harka guddaa kan itti wareegama baase uummata Oromoo akka ta'e seenaan ni beeka. Seenaa sanatu haalamaa jira gama warra Amaaraatiin jechuudha. Seenaa kana haaluurraa kan ka'e gaaffii akka mirgaatti Oromoon dhiheessaa jiru. Arrallee Oromoo aangoo harkaa qaba jedhamee yeroo itti maqaa baafamaa jiru kanattu gaaffiin obboleeyyan keenya mana bataskaana Ortodoksii keessa jiran gaafachaa jiran akka abaarsaa akka cubbuutti ilaalamaa jiraachuunsaa maal nutti hima? Gaaffiin Oromoodhaa tuffatamaa jiraachuusaa agarsiisa. Humni kun ammallee goobee bakka kaleessaatti of deebisuuf akka waa hundaanuu harkatti deeffanneera jedhee amanu tokko irra gahuusaa waan agarsiisu jechuudha. Sirreessuuf gaaffiin warri Oromoo mana amantii Ortodoksii keessa jiran dhiyeessaa jiran sadarkaa biyyaatti of danda'anii mana bataskaana Oromiyaa kophaatti ijaarrachuutu hin taane beeta kinatiidha kan gaafachaa jiran. Beeta kinati jechuun waan sinodoosiidha gaditti jiru ta'ee waan akka Oromiyaatti garuu maqaan hin kennaminii fi Oromoo warri ta'e afaan Oromoo afaan ofiitiin akka waaqeffanne akka hin lallabanne seerri ammammaatti kan hin jirre waan ta'eef seera sana tolfachuuf afaan ofiitiin hojii amantaa geggeeffachuudhaaf gaaffii dhiyeessaa jiranudha. Beeta kinatti yookiin afaan Oromootti yeroo hiiku maal akka jedhu hin beeku. Suni sadarkaa Oromiyaatti akka hundaa'uu fi beekamtiin kennamee fi Oromoon afaan ofiitiin akka amantii isaa geggeeffatudha kan gaafatamaa jiru. Isa kana didaa jiranii jirri kun. Isa kana bataskaanni keenya salphifamtee cubbuudha kuni dhiifama gaafachuu qabanii warri kana gaasaaru gaaffii siyaasaa dhiyeessaa malee gaaffii mirga amantiitii miti jechuudhaan olaantummaa isaanii ammallee bataskaana sana keessatti gadi jabeeffachaa jiraachuu isaanii agarsiisaa jechuudha. Silaa wanti ta'uu qabu maal ture gaaffiin qabsoo geggeessitee Oromoon bira dheeraadhaaf jijjiirama kana fideef tokkoffaa mirguma amantii kanayyuu argachuudhaaf ture. Ortodoksiin akkuma yeroo dheeraadhaaf beeknu bakka itti olaantummaan achi keessatti caasaan olaantummaa warra ilaalcha olaantummaa Amaaraa qabuudha itti dagaage waan ta'eef bakka itti Oromummaan cunqurfamaa ture waan ta'eef amantoonni keenya bataskaana sana keessa jiranuu ulfinni isaanii akka deebi'uuf akka Oromootti jirris laphee dhiibanii amantii isaanii akka sabaatti akka Oromootti akka Oromummaatti afaan ofiitiin akka geggeeffatan dandeessisuutu irra ture jijjiiramni amma dhufe kun silaa jechuudha. Irree qabaate. Irree sana waan hin qabneef gaaffii mirga akkasii kanafaa ka'aa jiru gaaffii haqaati amma kun jechuudha. Gaaffii haqaa akkasii kanafaaf
ulfinni akka hin kennamne kan godhaaru maali jijjiiramni kun jabaa ta'uu akka maali jijjiiramni dhufe kun yookiin injifannoon argame jedhamu kun akka dubbataa turretti cimina kan hin qabnee fi waa murteessuu akka hin dandeenye agarsiisaa jechuudha. Actually mootummaan dhimma amantii keessa hin seenu. Haa ta'u malee hafuurri jiru maal agarsiisa? Hafuurri mootummaa jiru gaaffii dhiyaataaru kana akka poozitiiviitti ilaaluu danda'a yoo ta'e akka inni milkaa'uuf deeggarsa ni qabaata yoo ta'e wanni amma argaaru kun silaa hin mul'atu ture jechuudha. Wanni amma argaaru kun kan mul'isu humni ta'e tokko ammallee aangoo sadarkaa federaalaatti jabeeffatee bataskaana keessattis jedhii yookiin instituushinii fedhe keessatti even 4 kiilootti paalaas yookiin masaraadhuma sanattuu dabalatee humni ta'ee of jaaree yeroo isaan beekamne malee dhiibbaa wayii godhee aangoo waliigalaa ammaaree harkatti fudhachuudhaaf akka qophaa'aa jiru agarsiisaa jechuudha. Sana deebisuudhaaf wanni godhamaaru laafaadha kan marfataa. Walumaa galatti. Tole, mee akkuma beekamu yeroo garagaratti mata dureeleen jijjiirama kana yookaan haaromsa kana gufachiisan hedduun akka waan bocamanii dhiyaatanitti mata duree haaraa ta'anii biyyattii jeequmsa keessa galchaa akka turan beekamaadha. Fakkeenyaaf kan raayyaa waraanaa masaraa mootummaa dhaqee kan barsiistota kan ogeeyyota fayyaa akkasuma immoo kan naannoo Amaaraa keessatti dhalatee dabree amma immoo waa'ee amantiitiin dhiheenyuma kana immoo qormaanni hatamuu fi akkasuma immoo sagantaan barumsaa haaraa inni roodmaappii jedhamu sun bahuun biyyattii jeeqama keessa galchee ture. Mee wantoonni akkanaa kun ta'e jedhamee jijjiirama kana gufachiisu waan hojjetame fakkaatamoo akkamitti ilaalta waan amma tattaan kana waggoota dabran kana keessa jechuudha? Kana godhaa jiran tokkoffaa ilaalcha maalii qabatanii jiran yoo jette Oromoon aangoo fudhatee Oromoon abbaa taraa ta'ee baala taraa jedhaa jiranii. Wanni Oromoon taraadhaan argate tokkollee hin jiru hangammaatti. Maqaatitti bahe Abiyyi Ahmed Oromoodha. Piraayim Ministeera. Kanumarraa kan hafe wannummaan tokko wanni Oromoon waan amma haara'ee dhufe kana keessaa argate hin jiru. Abiyyi immoo achi taa'uu hiise nama tokko. Dantaa Oromoo eegsisuudhaaf bakka sana taa'e abdii jedhutu jira. Dantaa Oromoo sana immoo eegsisaara hangammaatti yoo jette gaafatte hangammaatti homaan eegsifne. Cunqursaan ukkaamsaan bara wayyaanee ture sun akka dhaabbatu ta'eera. Maybe inni sun dantaa ta'uu danda'a ta'a. Sun immoo Oromoo qofaaf hin dhufne hundumaaf dhufe. Inumaa Oromoo caalaa namoota biraatti arrabatti dhedheerataa jira waan sanarratti jechuudha. Waan mirga gurguddaa warree argatee akka fedhe nama arrabsaaruu fi akka fedhe nama doorsisaaru warra biraati jechuudha. Kanaafuu Oromoon uumaa baala taraa hin taane dubbiin tokko achi eegala. Jarri amma akka waan Oromoon aangoo fudhatee Itoophiyaa harkaa qabuu tokkotti akka waan salphatan tokkotti cabsinee waan kanaa gara keenyatti deeffachuu qabna kan jedhu wal qindeessanii deemaa jiranii jechuudha. Wanni amma kana jalatti godhe tokkichumti namni Oromoo tokko Piraayim Ministeera jedhamee paalaasii seenuu isaarraa kan hafe wanni Oromoodhaa dhufe tokko jiru. Odoo akka Oromoon itti qabsaa'e sanatti gaaffiin Oromoo deebi'ee hoo dhimmi Finfinnee otoo furmaata argate hoo dhimmi afaan Oromoo odoo furmaata argate hoo dhimmi waa hundumaa Oromoon hangammaatti himachaa bahe hundi akka furmaata argatu odoo ta'e jedhu kun hangam tokko kana caalaa filaa wanni ta'uu kan jedhu gaafiidha jechuudha. Garuu akkuma reefuu jalqaba irratti tuqee ture wanti jarri akka malee hubatanuu fi akka malee karaarraa maqanii haala hafuura wal amantaan hin jirre tokko uumanu kan godhe waadaa dogoggoraa jalqaba seenameef achi eegala wanti hundi jechuudha. Itoophiyaa kana akkatti ilaalamu irratti ilaalchi Oromoon qabuu fi akkitti Piraayim Ministeerri dubbate addaddummaa qabaateera. Addaddummaan sun ammoo jara kanatti akka malee onnee horee lakkii yoo jabaannee dhiibne bakka keenya kaleessaa sanatti deebi'uu dandeenya. Oromoon inni Oromoo keessaa bahee dhufe kunoo simpaazii qaba Itoophiyummaadhaa fi quuqama qaba waan ta'eef yoo isa ofitti qabnee deemne gaaffii Oromoo irra jechuu dandeenya kan jedhu qalbii isaanii keessatti akka uumamu godheera jechuudha.
tokko warri yaadu jarrimma akka lamatti deemaa jiran tokko warra kana yaadutu jira. Nama kana ofitti qabnee Abiyyiin qabannee Oromoo dantaa Oromoo irra ejjechuu dandeenya kan jedhutu jira. Gariin ammoo inuma namicha sana dhabamsiisamee hin amansiisu Oromoo erga ta'ee hin amanamu waan ta'eef yoomuu taanaan achirra namni keenya taa'uu qaba warra jedhutu immoo jira. Extremely warra immoo sanarra fagaatee deemutu jira jechuudha. Falmiin jara kana lamaan gidduu jiru naannee maali Oromoo irratti olaantummaan keenya bifa kamiin deebi'ee jabaataa kan jedhudha jechuudha. Sodaa Oromoo irraa qabanuu fi bara dheeraa tuffii dhaloota irraa dhalootatti Oromoof dabarsaa dhufantu ammallee jira dhukkubsaa jira waan ta'eef dhukkuba sanarraa hanga hin fayyinetti haalli biyyattiin itti deemtu yaaddessaa ta'a jechuudha. Tole ifaadha. Mee boru akka amma kaasetti rakkooleen walxaxaan biyyattii kun nama akka jiranidha kan kaasaa jirtu. Mee akka hayyuu Oromoo tokkotti ati gufuulee hanga ammaa jijjiirama yookaan haaromsa kana qunnaman irraa mootummaan kun baratee tarkaanfilee sirreeffama akkamii fudhachuu qaba jettaati? Tarkaanfilee sirreeffamaa fudhachuuf jalqaba Oromoo dhagahuu qaban. Uummata Oromoo dhagahuu qaban irra deddeebinee kan dubbatamu kanaa jechuudha. Oromoo keessaa bahan dhaaba Oromoo maqaa Oromoo dhahatuun mootummaa kanarra jirani Oromoon beeksisa. Oromoon yoo adeemsa jaraa hin deeggaru ta'e badiitti deemu malee milkiin hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan warri gamaas warri diinaas jara balleessanii mataa jaraarra bahuudhaaf hojjechaa jiran malee hangamuu Oromoo gananii jaratti dhaqanii jara sana irrattis kabajaa argachuuf. Oromoo dhaggeeffachuu qaban. Saba hundee keessaa baate sanaaf tuffiillee qaban jechuudhaaf miti. Saba keessaa bahan kanaaf sagalee ta'uu hin danda'amu yoo ta'e sagalee uummanni dhiyeessaa jiru kana sagalee haqaa ta'edhanii sadarkaa Oromiyaatti dubbachuun gatii hin qabu. Obbo Shimallis waan gaggaarii dubbata akka pirezidaantii Oromiyaatti jechuudha. Gahaa miti kun gaaffiin lolli nuti qabnu amma batilfiildiin guddaan mootummaa federaalaa keessatti malee sadarkaa Oromiyaatti miti. Oromiyaa keessatti jaallatamee jibbamee fedhii Oromootiin ala bahuu hin danda'u abbaan Oromiyaa irratti pirezidaantii ta'u kamuu jechuudha. Garuu sadarkaa federaalaatti eenyutu yeroo ammaan tanaa olaantummaa qaba jennee yoo ilaalle beekamaadhaa warra Amaaraati. Kun akkamitti ta'aadha? Itoophiyaa keessatti safarri Oromootii fi hangi Oromoo jechuun saayiziin Oromootii fi saayiziin warra amma sadarkaa federaalaatti olaantummaa gonfatanii jiranii walitti dhiyaatu. Garuu immoo aangoodhaa fi waan barbaachisan murteessisuu keessatti jalatu qooda qaba. Reefuu na gaafattee turte irra hin dabre waa'ee barnootaa fakkeenyaaf. Wanni ministeera barnootaa keessatti ta'e tokko egzaampilii kanaati jechuudha. Caasaan sun akka jirutti yookiin irra caalaatti warra fedhii siyaasaa kaleessaa sana deebisuu barbaaduun qabamee jira waan ta'eef qormaata haatanii naannoo barbaadanutti ergu waliin dhahanii abbaa barbaadan ol fuudhanii abbaa barbaadan gadhiisuu kun mataansaa meeshaa siyaasaa ta'uu agarsiisa. Ministeerri barnootaa meeshaa siyaasaa warra kanaa ta'aa jira. Jaarmayaaleen amantii meeshaa siyaasaa warra kanaa ta'aa jira. Jaarmayaaleen biroon adda addaa hundi sadarkaa federaalaatti beekaman hundi meeshaa siyaasaa warra kanaa ta'aa deemaa jira. Yeroo kun ta'utti namni Oromoo keessaa bahee sadarkaa mootummaa federaalaatti gaafatama ol aanaarra jiru maal gochaa jira? Waan kana sirreessisuudhaaf tarkaanfii murteessaa akkamii fudhachaa jira gaaffii jedhu dhaabuu dhiisuu hin dandeenyu jechuudha. Gaaffii kana kaasuu dhiisuu hin dandeenyu. Jibbaaf miti yookiin gufannaa Dr. Abiy barbaachaaf miti. Milkii isaatu milkii keenya jechuudha. Kanaaf kan wanta kana gadi jabeessinee dubbachuu qabna. Actually waan hojjetaa jiru qabaachuu qaba. Garuu wanti ifaan argaa jirru practically wanni argaa jirru garuu guyyaa irraa guyyaatti jarri kun sadarkaan jiraa oluma dabalaa deemuu argaarra. Waa wayii hammaaranii ofitti dabalachaa deemaa jiraachuu isaanii argaarra. Waan kana stop jechuu hin dandeenyu. Eessatti deemee dhaabbachuu qaba wanti kun kan jedhutu gaaffiidha jechuudha. Hanguma waan kana usnee ilaalluun dubbiin fagaachaa deemee booda to'annoon ala bahuuf deemaa jira jechuudha. Kanaafuu wanni jarri kun gochuu qabu maan Oromoo mootummaa federaalaas haa ta'u mootummaa Oromiyaatti gaafatamarra jiran please uummata keessan dhaggeeffadha. Uummanni Oromoo dallansuun isaa gaafa dhoohee to'achuun rakkisan. Uummanni kun haqa qaba. Qabsoo
guddaadhaan fidee waan kana asiin gahe isinis qabsoo kana itti amantanii kaleessatti makamtan itti deebitan karaan sun nun baasuu uummata keenya wayya jettan waan ta'eef arras gahaatti uummata keessan dhaggeeffachuu qabdan. Afaaniin waadaa seenuun qofti gahaa miti piraaktikaalii agarsiisuu qabdanii kan jedhu itti himamuu qabaa jechuudha. Kan biraa kanuma wajjin wantan kaasuu barbaadu dubbii afaan Oromootii fi dubbii gaaffii Oromoon kaasaa jiru adda addaa kana akka meeshaa dorgommii filannootti fayyadamuu tokkoon argaa jira jechuudha. Filannoon as dhiyaataara waggaa tokkorraa gabaabbateera gadi bu'eera. Wayita akkanaa kanatti fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan federaalaa afaan hojii federaalaa gochuudhaaf filmaata dhufurratti isa kana qabannee Oromoon akka nuuf goona jedhanii deemaa jiru yoo ta'eef guddaadha. Oromoo gowwoomsu. Kan ta'uu qabu odoo filmaanniin dhufin dura murtiin kun dabruu danda'a. Akka dabru gochuu danda'uu qaban. Kanan godhan taanaan garuu erga filamanii booda gochuu jiraatiif wabiin jiru maanni erga filamanii booda yoo gochuu dhiisan eenyutu jira gaafachuu deema. Aangoodha mootummaadha aangoorra jiranii Oromoon ammas mormituudhuma ta'etti fufa bara baraan jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Uummanni Oromoo ammallee jabeessee wanni inni qabu odoo filmaanni hin gahin dura afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'e akka murtaa'u irratti dhiibbaa gochuu danda'udha. Kana gochuu irratti jabaannee hojjechuu qabna. Sossobbiin naannoo kanarra jiru tokko qulqullaa'uu qaba. Waadaa babbareedaa seenamaa jiru sun filmaanni osoo hin gahin dura hojiitti hiikamuu danda'uu qaba. Sana gochuuf immoo sadarkaa jabina dhiibbaa keenyaatu murteessa jechuudha. Malee kenna jararraa dhufuu miti. Amma yeroo tokko gaaffii kan ta'ee jiru gaaffilee ijootaan kan Oromoon barootaaf gaafachaa ture kan amma kaasaa turte waa'ee afaan Oromoo keessattuu mee boru waa'ee afaan Oromoo kana gara afaan hojii mootummaa gochuuf gufuun jiru maali wanni kana jennee dubbachuu dandeenya maal sodaan? Gufuun jiru homaan jiru. Gufuun jiru homaayyuu hin jiru. Afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uudhaaf afaan Oromoo ulaagaa isa hanqatu tokko iyyuu hin qabu. Amaariffiyuu ta'eera. Amaariffiyuu afaan abbaa warra masaraa bara dheeraa jiraate waan ta'eef namni isa gaafatu hin turre afaan Amaaraa afaan hojii jedhamee gaafa murtaa'u namni morme hin turre jechuudha. Har'a afaan Oromoo sadarkaa Afrikaatti sadarkaa sadaffaa irratti beekamu Itoophiyaa keessatti garuu ulfina isaaf malu dhorkatamee afaanuma hojii lammaffaallee ta'inna adaraa jedhee kadhataa jira jechuudha. Kadhannaa keessa jirra. Kadhannaa sana keessaa bahuudha qabnaa jechuudha. Wanni gufuu ta'ee mul'atu tokko iyyuu hin jiru tokko namni hanga ammaatti afaan Oromoo akka afaan hojii federaalaa hin taane mormees ifatti natti hin mul'anne. Mormitoonni akka Qinijjit fa'aa waadaa kana seenaa turanii bara duraanii jechuudha. Warri arra jiru kunis afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u yoo murtaa'e mormanii bakka gahanuu hin qaban. Odoo mormaniis uummata Oromoo gaafataara. Uummanni kun majooritiidha. Afaan wayyabaati. Yoo afaan kun afaan hojii ta'e furmaata baay'ee dhufa. Oromoon hiree murteeffannaa keeyyata 39ffaa sana qofa qabatee lallabuurra afaan ofii afaan federaalaa afaan hojii federaalaa gaafa godhate Itoophiyummaan Oromummaan qabullee jabaataa deema jechuudha. Wanni Oromoon akka Itoophiyaatti amannee fi Itoophiyummaarraa of fageessu of moggeessu godhaa deeme guddaan tokko maaliif yoo jenne aayidentitiin Oromummaa Itoophiyaa keessatti calaqqisee mul'achuu dhabuusaati. Eenyummaan Oromoo mootummaa yookiin eenyummaa Itoophiyaa keessatti calaqqisee waan hin beekamneef keessumattuu biyya alaa keessatti jechuudha. Itoophiyaa yeroo jedhamu Amaara mul'ata. Itoophiyaa yeroo jedhamu aadaa uffannaa Amaaraa, aadaa nyaata Amaaraa, afaan Amaarinyaa, Orthodox Church waanuma Amaarri qabu aayidentitii Amaarri qabu sanatu Itoophiyaa ripireezent godhee sadarkaa addunyaatti beekama jechuudha. Waa'ee gadaa keetii namni sii beeku hin jiru, waa'ee afaan Oromoo namni sii beeku hin jiru, waa'ee cukkoo fi waa'ee hancootee namni sii beeku hin jiru. Waan tokko wanti aayidentitii Oromummaa ta'e Itoophiyaa keessatti qabatamee yookiin hammatamee sadarkaa Itoophiyaa keessatti mul'atee wanni Oromoon ittiin boonu ani Itoophiyaawidha jedhee Oromoon ittiin boonu tokkollee hin jiru. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gaafa ta'e garuu tokko fakkeenya kuni tarkaanfii tokko ta'a. Itoophiyaa kan jedhamtu biyyi afaan Amaaraaf afaan Oromoo afaan hojii qabdi. Uummata Oromoo kan jedhamu akkas akkasii jira. Afaan kuni Itoophiyaa keessatti afaan hojii lammaffaadha. Afaan hojii Amaarinyaa wajjin wal qixa tajaajiludha. Gaafa jedhame garuu eenyummaan Oromoo tokko jedhee Itoophiyaa keessatti gad dhaabbachuu jalqaba. Itoophiyummaa keessatti jechuudha.
Oromoonis Itoophiyaarraa of moggeessuurra Itoophiyummaan eenyummaa kiyya jedhee akka itti boonaa deemu godhaa jechuudha. So kuni Itoophiyaa kana haaromsuudha malee waan biraatii miti. Itoophiyaa hanga ammaatti akka impaayiraatti isa waamnu akka cunqursituutti isa waamnu bifa fedheen hubannuu fi irraa waan keenya miti jennee lagannu san haaromsanii Itoophiyaa hundaaf taatu Itoophiyummaa hundaaf sifaa'u taasisuudhaaf karaa jalqabamu karaa deemamuudha afaan Oromoo afaan hojii gochuun. Kanaaf maaliif gufuu ta'a? Waan gufuu ta'uuf hin qabu jechuudha. Warri Itoophiyaan akka jiraattu barbaadu hundi kadhachuu qaban immoo afaan Oromoo please afaan hojii ta'ee nuuf dabalamu jedhanii gaafachuu qaban otoo genuinitiin waan dhugumatti ilaalaa jiru suni qulqullummaa ta'uu qabaate kana jara fa'aa dhiyeessuu qaba ture jechuudha. Kanaaf Oromoon humna jabaa akka qabu agarsiisuu danda'uu qaba. Akka wanni inni gaafataa jiru kun haqa qabeessa ta'e namoota amansiisuuf jecha ammallee uummata dhiibbaa gochuu danda'u ta'uusaa agarsiisuu qaba. Callisni bara dheeraa kuni akka waan humna hin qabne tokkotti akka taphatamu fakkeessisaa jira. Kaleessa qabsoo jabaadhaan bakka kanarraa geenyu malee wanni kaleessa godhaa dhufnee as geenye kun sadarkaa irraanfatamuu tokkorra gaheera warra alagaa kana. Tole ulfaadhu boru mee amma mata duree biracceena qabxii biracceena boru akkuma beekamu manni hidhaa Maakalaawii baroota dheeraaf ganna 20 dabreef mirgi dhala namaa sarbamiinsi mirgi dhala namaa hamaan keessatti raawwatamaa ture cufamee dhiheenya kana immoo uummataaf banaa ta'ee daawwatamee jira. Manni hidhaa kun mana jiddugala dararaa dhala namaati. Mana hidhaa kana akka waan haaromsa keessatti taasisaniitu dubbatamaa ture. Haaromsi kun maaliif keessatti taasifame? Yaadannoolee hidhamtoonni achi keessatti dararamaa turan babarreessan fa'aatu haqame waan jirutu jira. Kabiraa namoonni achi keessatti dararaa namarraan gaa turan dhiittaa mirga namaa hamaa achi keessa raawwatamaa ture keessaa qooda qaban jedhaman haga ammaa mana murtiitti dhiyaatin hedduutu jira. Wanni qabatamaadhaan kanaatu mana murtiitti dhiyaatee gaafatame jedhamallee ifatti wanni dubbatamu hin jiru. Hoogganaan damee tikaa biyyaalessaa biyyattii olaanaan amma durallee kaasnee ture mana murtiitti hin dhiyaanne ajaja mana murtii kabajanii mana murtiitti hin dhiyaanne kun seenaa biyyattiif maali? Manni hidhaa tokko waggoota dheeraaf mirgi dhala namaa keessatti dararamaa ture. Amma immoo banamee daawwannaan kun seenaa Itoophiyaatiif maali? Hedduu nama gaddisiisa. Agartee mana hidhaa sana jechuun actually Maakalaawiin akka fakkeenyaatti ilaalamu malee bakki ilmaan Oromoo ta'uu kan biroo gaafii mirgaa waan gaafataniif qofa dararamaa turaniif keessatti ajjeefamanii reenfi isaanii achi baafamaa ture. Maakalaawii qofa miti. Ta'u Maakalaawiin fakkeenya guddaadha waan ta'eef lafa akka malee gara jabinni ilma namaa irratti mul'ate waan ta'eef akka fakkeenyaatti yoo kaafne ilaalle sirriidha. Wanni ta'e mootummaan wayyaanee gaafa aangoo akka dhiisuu deemu hubatu Maakalaawii keessatti mallattoolee gara jabinaa raawwachaa dhufe sana hunda akka haqamee badu bor gaafatamatti natti fida yookiin gaafatama nu gaafachiisuu danda'a. Kana booda sirni olaantummaa keenyaadhaan jiru waan ta'eef Maakalaawiin immoo bakka itti hojii gara jabinaa hojjechaa turre waan ta'eef waan kana haqnee balleessuu qabna jechuudhaan akkuma warri hidhamtoota achi keessaadhaa dubbachaa turan gidduu kana mallattoolee yookiin ragaalee adda addaa balleessaniiru jechuudha. Okay, ragaan badeera. Sana booda wanni guddaan amma gaaffii ta'u namoonni hojii tarkaanfii hammeenyaa sana hidhamtoota irratti godhaa turan yoo arra haqa argataniiru jirri kun namni miidhamaa ture haqa argateera namni badii balleessaa ture seeratti dhiyaateera jennee yoo gaafanne akkuma dhagaa harru waan baay'ee nama gaddisiisaati. Gariin isaanii ammallee aangoo irra jiran. This is shame. Warra biyya bulchaa jirra jedhuuf kun qaanii guddaadha jechuudha. Gaafatamarra jira namni kaleessa nama ajjeesaa ture Maakalaawii keessatti humnaan nama gudeedaa ture. Maakalaawii keessatti qeensa namarraa buqqisaa ture nama garagalchee fannisee reebaa ture bishaan keessatti ukkaamsaa ture.
arrallee aangoorra warra jiru faatu maqaan as babahaa jira jechuudha. Gariin immoo miliqfamanii biyya alaatti ba'anii jireenya sadoo jiraachaa akka jiran kunis saaxilamaa jira jechuudha. Mootummaa amma jirutti dhufa ammas naannee wanti kun waan reefu dubbanne sanaan dhaqee wal qabataa jechuudha. Akka aangoo qabatameen tarkaanfii hundumaa fudhachuun hafee gaafii jedhu miti kan kaasaa jiru. Har'a waggaa tokko ol deemneerra. Namni nama miidhaa ture gaafatamatti akka dhiyaatuuf koomishiniin cimaan tokko lafarratti hojii mul'ataa hojjechuu danda'u tokko ijaaramee maal hojjete qabatamatti eenyuun qabee seeratti dhiyeesse. Yoo jennee ilaalle baay'ee hin jiru hin hojjetamne jechuu gabaabbata jechuudha. Yeroo hundumaayyuu waa'ee namicha guddaa Geetaachoo Asaffaa sana qofatu ka'a. Geetaachoon xixiqqaan kuma meeqatu jira jechuudha. Kan maqaa jiraa namni kaasaan jirra. Kan parsanaalii ol seenanii nama fixaa turan, nama ajjeesaa turan, nama reebaa turan, seeraan ala qabanii nama hidhaa waggaa meeqaatama hidhaa haqa maleedhaa nama hidhaa turan. Jira kana hunda namni maqaa dhahaa jiru hin jiru. Oduma Geetaachoo Asaffaa qabamee seeratti dhiyaate illee rakkoon haqa deebisuu biyyattii kana keessatti harka 99.9 deebiin arganne jechuutu gabaabbata jechuudha. Oduma Geetaachoon sun illee seeratti dhiyaate. Kanaaf ammallee mootummaa kanarratti hanqinni guddaan mul'ataa jiru tokko yakkamtoota gaaffii haqaa kana ukkaamsuudhaaf hojii yakkaa uummata irratti hojjetaa turan namoota nagaarratti mana hidhaa keessatti nama dararaa turan qabanii seeratti dhiyeessuuf hojii qabatamaan hin hojjetamne hangammaa. Biyya keessatti ta'u interpooliidhaan wal ta'anii biyya alaatii baqataa yakkamaa qabanii biyyatti deebisiisuu danda'u turan jechuudha. Mootummaadha jarri bar. Kana waa tokko roolii kana waan taphachaa jiran tokko argaa hin jiru. Yoo gadi qabanii lafa jalatti hojjechaa jiran ta'eef nutti taa'iman, uummatamaaf dhoksu. Uummataaf hojjetaa jiru waan ta'eef uummatarraayyuu tiraastii argachuuf jara gargaaraa jechuudha. Kanaaf waatu hin jirre, wanti hojjetamaa hin jiru. Meebii kana booda dhiibbaa godhamuun wayitti seenuu danda'u ta'a. Tarii erga namoonni of dhoksanii yakkamaan mimmiliqee suuqa wayii erga seenee booda wanti godhamu immoo hanga milkaa'an gaaffiidha. Kanaafuu tokko gama kana jira. Hanqinni mootummaa irra jiru guddaan tokkos yakkamtoota kana qabanii seeratti dhiyeessuu hanqachuudha jechuudha. Maayikilaawii daawwachuudhaan gidduu kana sabboontonni Oromoo tokko dhugaan gadi baasaa jiran baay'ee deeggaramaadha. Meebii numaayyuu ni tureen jedhaan. Carraa biyya keessa jiraachuu qabaannaan yeroodhaan nuyyuu dursee ta'ee jiraate yoona silaa wanti meeqa godhameera jechuudha. Ammas taanaan baga dhaqqabame dhugaan jiru ammallee haa bahu. Yakkamtoota qabanii dhiyeessuudhaaf infoormeeshinii wal jijjiiruun haa jabaatu. Keessumattuu mootummaan kun ibidda ofirraa dhaamsuu yoo barbaade kanarratti gara jabeessa ta'uu danda'u qaba dubbii kanarratti jechuudha. Akkuma namni kaan laalatee akkuma namni kaan dubbii waa'ee hidhaa sanaa yeroo yaadatu imimmaan cobsaa dubbatu mootummaan kunis gaaffii uummataatiin dhiibbaa uummataatiin aangoorra jira dhufe waan ta'eef akkuma nu dhukkubsu jarallee dhukkubsuu danda'uu qaba jedha. Tole boruu ulfaadhu mee mata duree keenya gara xumuratti ceena akkuma beekamu lammiileen Oromoo waggoota lama dura qe'eef qabeenya isaanirraa buqqaanii mooraalee qubsumaa garaagaraa keessatti qubsiifaman dagatamanii rakkoo hamaa keessa akka jiran yeroo garaagaratti gabaafamaa jira. Kabiraa kan waggoota dheeran dura sababa hongeetiin godinoota Harargee lixaa fi gara baharraa buqqifamanii gara godina Iluu Abbaa Booraa geeffamanii achi ammoo jireenyatti hammaannan miila isaaniitiin gara Jimmaa waggaa tokko ni gaa'inninis seenanii uummanni Jimmaa achitti qabee gargaaraa turelleen rakkoo keessa akka jiru kaleessumallee odeessan ga'een dubbachaa turre. Mootummaan lammiilee isaa buqqa'ee kana gara qubsuma dhaabbatatti deebisurraa waan duubatti harkifate yookaan waan dagate fakkaata. Lammiilee kana dhaqqabanii lubbuu baraaruuf akkuma kaleessallee gabaasne gandallee gabaasne namni gara 18 moo haga 28 gan hongeen beelan yookaan dhukkubaan dhumatanii jiran Jimmu magaaluma Jimmaa guddoo keessatti jechuudha. Lammiilee kana xiyyeeffannaan laatamee akkamiin gargaaramuu qaba jettaatii mootummaan? Dhugaadha. Egaa kun miidhaa bara dheeraa keessatti waan mudateedha. Cunqursaa Oromoo irra gahaa ture keessaa tokko mallattoon guddaan yookiin gadu godaannifni keenya inni guddaan tokko buqqaatota Oromoo
lafa gaarii irraa buqqifamanii abbaa dhabanii akka waan biyya dhabilee ta'an akka waan lammii lammaffaa ta'anitti namni garagalee isaan laalu dhabamee bakka adda addaatti harca'anii jiran kanadha jechuudha waan nama gaddisiisu. Koreen gaafa duraa buqqaatota naannoo Somaalee irraa buqqa'an jedhanii sana deebisuudhaaf ijaaramee maallaqa guddaa buusaa ture sun arrameerre gabaasaa isaa waan dhiyeessaa jiru fakkaatu. Tokkoffaan waan kana sirreessuu hin danda'amu. Warri gaafa sana gaafatama kana fudhatanii maallaqa bu'aa ture walitti qabanii baqattoota kanaan gahuudhaaf hojii eegalan har'a eessa gahan gabaasaa jiraa dhagahuu qabna. Maallaqni bu'e meeqatu baqattoota kana yookiin buqqaatota kana hadhaa dhiyye meeqatu lafatti hafe buqqaatota eessaafaatu kanaan gargaaramuu danda'an warra eessatti harca'eefaatu immoo hin gargaaramin hafan kun hundi gabaasaa jira kanarraa eegamuu qabudha. Kanarratti wanti mul'ataa jiru hojjetamaa jiru dhiibbaan godhamaa jiru gahaa miti achirratti cimuu qaba tokko jechuudha. Hanga gabaasaan sun galuuttoo jarri kun beela'uu qabanii, daaruu qabanii, miidhamuu qabanii kan jedhu gaaffii biraati. Kana mootummaan gaafatama qaba. Lammiileedha. Lammiilee kana gargaaruu hin danda'u yoo ta'e warra qabeenya qabu biyya alaa mootummaa alaatti iyyatee nama hangana ta'utu na jalaa beela'ee jira, na jalaa buqqa'ee osoo qubatiin jira, na gargaaraa jechuu danda'a. Biyya iyyeettiidha. Bara dheeraa biyya alaatiin gargaaramaa baatee asirra gahee wanti addaa tokko wanti namni jedhuun hin jiru mootummoota alaa gargaarsifachuudhaaf gabaasa dhiyeessuu danda'a mootummaan. Tokko kana. Kan biraa uummanni keenya iyyuu kanaaf gahaa ture. Uummatuma keenyatu qindeessanii otoo waanuma sochiidhuma uummanni wal gargaaruuf qabuyyuu koordineet godhanii wanta kana wal gargaaruu danda'a. Oromoon uummata amma sana gahu uummata miiliyoona tokkotti dhiyaatu mootummoota alaatii miti kan gargaare. Oromoodhumatu wal gargaare. Ibin Itoophiyaa keessattuu immoo namni Oromoo waliin dhaabbatee gargaarsa kana keessatti harka isaa diriirse harka isaa kenne yookiin immoo hiixate baay'ee xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Namoota qubaan lakkaa'amanidha kan dhagahaa turre Oromoorraa ala kan ta'an. Kuni hafuurri siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru fokkataa ta'uusaa agarsiisuuf mallattoo tokko. Yeroo Oromoon geediyoo buqqise jedhamee akka malee gurra guddifamee miidiyaan amaarri qabu hundi waa'ee sanaa lallabaa ture. Maaltu akka ta'e ammam akka mootummaan kun hafuuraa citee ibin dhaqee sadarkaatti jira sana daawwatu. Hoogganoonni dhaqanii geediyoo dhaqanii uummata buqqee jedhame sana daawwatan sana argineerra jechuudha. Dhiibbaadhaan deemuun kun hanga yoomitti yoo lallabni jiraate malee yoo arrabsoon jiraate malee yoo miidiyaa meeqaatama banatanii arrabatti dheeressan malee dhiibamuun hin jiru. Akkanumaan dhagahanii walii quuqamuun hin jiru. Gaaffii jedhutti kaasaa jechuudha. Kanaaf injustiisni Itoophiyaa keessa jiru sabaaf saba gidduuttuyyuu kana fakkaata waan fokkisaadha jechuudha. Waa'ee baqattoota yookiin buqqaatota amma naan jettee kana warra Jimmaas dhugaadhaa dubbisaa turree gabaasaa tokko tokkos argadhee anis gama kootiin waan uummataan ga'e nan qabaa. Dhugaatti nama jara yaadate tokko hin qaban. Uummatuma naannoo sanaatu hiyyeessa ofiisaatiif uummanni daabboo lama yoo qabaate tokko jira afaan kaa'ee tokko fi afaan kaa'ate akkasitti waggaa tokko caalaa bifa kanaan qabee deemaa jira jechuudha. Kun hanga yoomitti deema yoo jenne sustainability furmaata walitti fufiinsaatii miti. Furmaata qabatamaa ta'ee fi dhaabbataa ta'e jara kanaaf barbaachisa. Furmaata sana immoo kan gochuu qabu uummanniif mootummaan wal ta'ee hojjechuu danda'uu qabanii jechuudha. Yoo humna mootummaatiin uummata biyyaatiin ala ta'e immoo humna alaa kadhachuun hin danda'ama. Kana irratti xiyyeeffannaatu dhabame malee humni isaa dhabame kan argutti. Xiyyeeffannaan waan kanaaf hin kennamu. Xiyyeeffannaan qaama mootummaatiin akka itti kennamu irratti immoo uummatatu dhiibbaa gochuu qaba. Naanna'ee dhiibbaa uummatarraa maddu qofaan furmaanni dhufaa jira kan argaa jirutti malee mootummaan ofiisaatii beekee dirqama isaa bahachuu irratti waan qabuuf gadhiisu haala wallaalu keessa jira waan ta'eef karaatti agarsiisuu qaba uummanni. Kana godhii jedheetti agarsiisuu qaba. Akka godhutti immoo dhiibbaa irratti gochuu danda'u qaba. Itti manii biraa deebi'uu miti. Tole. Ulfaadhu mee baruu gaaffii maayyii kan hin godhuu barbaadu filmaanni yeroon isaa as dhiyaataa jira. Gara Oromootiin qophiin taasifamu yookaan gara paartiilee siyaasaa Oromootilleen wanni ifaan tokko kan nama abdachiisu hin mul'atu waan jedhutu jira.
kan biraa dhaaboleen siyaasaa Oromoo yeroo dheeraaf irra deddeebinee dubbachaa turre tokkoomanii filmaata kanaaf qopheessuuf sochiin isaan godhan ammallee gammachiisaa miti. Mee Oromoon akka Oromootti dhaaboleen siyaasaa akka dhaabolee siyaasaa Oromootti maal guutatanii filmaata kana simachuu qaban jettati? Laale uummata keenya yoo yaadde waan kanaan really uummata baay'ee nama gaddisiisudha. Uummata abbaa dhabeen jedhaan al tokko yeroo inni waa katabu baay'ee gaafa natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif akkas jenna? Warri aangoorra jiru haqa Oromoodha argaa hin jiran yookiin odoo arganuu bira darbaa jiran jechuudha. Kanaafuu haqa Oromoon gaafatama Oromoon jirarraa eegu baachaa hin jiran tokko jedha. Warri immoo mormituu jedhamee dorgommii filmaataa dhufuuf qopheessee silaa warra Oromoo garaa gahuu dhabe kana aangoorraa kaasee filamee aangoo qabate silaa eegdu ofii isaaniitiif iyyuu the worst hunda caalaa haala ammaataa ta'e. Ati Oromoo taatee waliigaltee dantaa Oromootiif jechi dantaa kan kee duuba qabdee dantaa Oromoo fuulduratti fiddee waan wal nu tokkoomsu tokko. Fiduun dandeessu taanaan akkamitti uummataaf hin qabsaara jetta. Aniifati ati dhaaba siyaasaa Oromoo biraa tokko hoogganta, ani dhaaba siyaasaa Oromoo kan biraa tokko na hooggana. Anaaf si gidduu wanni wal nu fakkeessu Oromoof qabsoofna jechuu keenya yoo ta'e, Oromoon nuti qabsoofnuuf immoo Oromoo tokkicha yoo ta'e, anaaf si wanni adda baasu maalinni? Wanni anaaf si adda baasu dantaa Oromootu hin taane dantaa matayyaati jechuudha. Ati dantaa kee jala deemta, ani dantaa dhaabbata yookiin murna kiyyaa jala deema yoo ta'e, dantaa Oromoof qabsaarra jennee gadi baanee xarbeessaarra teenyee nifatu waliin haasa'uu hin dandeenye jechuudha. Walii galuu hin dandeenye jechuudha. Yoo walii galle malee immoo Oromoof qabsaa jirraa jennee dubbachuu hin dandeenye. Because Oromoon nuti qabsaa jirruuf tokkicha waan ta'eef. Nuti immoo sagal meeqaatamatti ciramnee jirra, wal cirree jirra jechuudha. Wanni wal cirreef immoo Oromoon wal cirreef osoo hin taane ofii keenyaaf wal cirree uummata Oromoos gargar cicciruutti deemaa jirra jechuudha. Irra hamaadha jechuudha. Developmentii mul'ataa jirus bifa kanaan fokkisaa. Jaarmayaaleen siyaasaa Oromoo hanga yoomitti kadhatamu? Tokkoomaa jedhamee hanga yoomitti kadhatamu? Dirqamatti tokkicha ta'uu qabdan jedhamne akka ilaalcha isaaniitti adda adda ta'uu danda'u. Garuu dantaa Oromoo irratti tokkoomaadha kan jedhamaa jiru. Jaarmayaa keessan tokko godhaa miti. Dantaa Oromoo irratti arraba nagaan waliin haasa'uu danda'a, walii galuu danda'a, waliin hojjechuu danda'a. Tarsiimoo tolfadhaatii haala amma Oromoof hin ta'in kana haala Oromoof ta'utti jijjiiruudhaaf, haala Oromoof tolutti jijjiiruudhaaf waliin hojjechuu danda'aadha dhiibbaan namni dhiyeessaa jiru jechuudha. Nus ta'ee uummanni keenya kan dhiyeessaa jiru kanuma jechuudha. Kana dhagahamaan jirre kanarratti qophiin jiru baay'ee duubatti hafaadha. Filmaanni lakkumaaf dhiyaatuun paartiilee Oromoo gidduutti wanni argaa jirru waan nama abdachiisu miti gabaabdee waan dubbatte jechuudha. Mootummaan amma ODP'n aangoorra jirtu kunis kana waan arganuuf naannee numa aangoorra jira, naannee numa filamuu deemaa kan amma keenya gahu waan hin jirreef maal fidanii kan jedhu tokko calaqqisaa jiran akka fakkaata. Otoo mormitoonni jabina qabaatanii walitti deemanii waliin hojjechuu danda'anii warri wal fakkaatu immoo walitti baqanii akkuma kaleessa tokko turanii booda gargar deeman sana waan gargar jara deemsisan furatanii anfatti hin beekne fakkeenyaaf rakkoo kana jechuudha. Waggaa 15 dura tokko kan ture dhaabni tokko asaluu kana maaltu addaan isa baasee ture rakkoo addaan isa baasee ture sana walitti dhufee furmaatatti tolfatee bakka tokkummaa kaleessaa sanatti osoo of deebisuu danda'e ODP'n isarra na kadhattan malee jaallattanii jibbitanii anumarraa kadhattanii anumarraa eegdan malee furmaata maalii qabdan filmaata maalii qabdan jechuudhaan har'a haala mataa nama dhukkubsu kana nu naqanu ture. Kana wanni fide guddaan dadhabbina paartiilee Oromoo. Uummanni Oromoo hojii isaa hojjeteera. Dhiibbaa guddaa qabsoo dhiiga isaa dhangalaasee lubbuu isaatti wareegee lafee isaa caccabsee jijjiirama kana fide asiin gaheera. Mootummaa buqqaa jedhamee hin yaadamin sana buqqisuu danda'eera. Har'a garuu aaktaroonni Oromoo keessaa bahan waan Oromoo jabina Oromootiin gitu kana galata Oromootiin gitu kana hojjechaa hin jiranii jechuudha. Kanaaf naannee aneessan naqa. Uummanni dhiibbaa gochuun
murteessaadha kan jedhu. Waanuma reefuuf hin jedhe. Uummatarraa dhiibbaa maddutu paartiilee mormituus ta'e kan aangoorra jirus ta'e akka isaan daandiitti deebi'anii deeman waan Oromoof malaa hojjetan waan Oromoof hin taane irraa of fageessan dantaa Oromoof jecha wal ta'anii deeman dhiibuu danda'a jechuudha. Hin ta'u taanaan karaarraa maqsee waan karaa isa baasu tokko lafa kaa'achuudhaaf kan aangootti qabu ammallee uummata jechuudha. Pilaan A pilaan B kennuufi qaba jira kanaaf. Yoo toltan tola hin toltan taanaan furmaata biraan barbaadda jechuu danda'uu qaba uummanni kun. Callisa uummataati wanni uummata humnoota hunda gooftee akka uummataa olitti of yaadanu godhaa jiru. Maqaa guddaa dur qabnaa maqaa kana waan jaallatuuf nu fila jedhanii kaan. Kaan ammoo anuma aangoorra jira jijjiirama kana sanatu wayyaanee dhiibee keessaa godhee fidee atiin gahee kireediitiin naa kennamuu qaba kireediitii guddaatu naa kennamuu qaba actually kireediitii qaban garuu kireediitii jiru hunda sassaabanii fudhachuu hin danda'an warri kireediitiin guddaan kan uummata Oromooti. Asirratti rakkoon kan jiru jechuudha. Uummanni callisuu hin qabu. Waan deddeemaaru kana hundarratti akshinii fudhachuu danda'uu qaba uummanni. Akshinii irraa eegamu yoo fudhachuu danda'e qofadha kan haalli karaarraa maqaa jiru kun karaa itti deebi'uu danda'u. Tole Boboruu Barraaqaa yeroo dheeraa fudhattee gaaffii deebii kana waliin waan gooteef maqaa daawwattoota BBS'n ulfaadhuun siin jaa. Galatoomii Gadri, affeeruu keessaniif ulfaatu. Tole daawwattoota BBS gaaffii deebiin obbo Boboruu Barraaqaa waliin goone asuma irratti raawwatee jira waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jechaa qophii biraatiin hanga walitti deebinu nagaatti.